ربي سبحانه وتعالى أنا تسني جالتي ويا كم قيان آيان تنبوتي ويا عرفها كان دوبا عمر رضي الله عنه وانجدين برنو تقويا سن اللي نبينا دم قويا ربي سبحانه وتعالى آية سنبوسي بك إسان التبوسي سنو قويا جمعة تيرين قافا اليوم أكملت لكم دينكم بنبوتسون قويا قافا جمعة تيرين بك إسان التبوت اللي قارا عرفها الرتي جدين جيني سين التبوت اللي جاء ذي الحجاتي دوبا قويا جمعة قويا تربان الرحمن من إسلامك بجد عرفها دا بك كسبر يدسن أتشت دابتني حالة كانك أبدو يجو عرفا نبولي إسلاما كناف قياسا وني والإفدام ندعاهي الدميس دعاهي اللي يروك أن واهي الدنيا واهي جارتي واهي أبوليسا ولنا أرارسي كبين يناكني كنامتي كان كيس أجباتي آخرا كأتوك أبدا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جل أمر ربي سبحانه وتعالى آية سنقبت ممال ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق جد والرقية عرفا سن أرد دعايتو قبل ما دقى يا ربي في الدنيا تقاري ناكن جارتي ناكن قتل ناكن أكس ناكن كان ناكن نجد أجمان نرى قد يبقى إجرى جد الدنيا كفنا قالته وما له في الآخرة من خلاق قودة تكلنا برا إنك بجد ربي سبحانه وتعالى آخرت تإنك أتسن قيا سن كبجا قيا سنيت الجج إتكنا آخره ما نبرن جرن قروا ور ربي أبدي ور ملكه الرأس ديبي دبته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب مؤمن توتا إرى ورقيا كان حال يرو سنتي قيا عبادة ربك إبا لم تسنتي ورى يا ربي دنيا اللي قاري نوكني آخرة اللي قاري نوكني إبدر اللي يا ربي نتيسي جدني تدنياتي في تآخرات اللي تهند يوملكي هند ولك بتنيك أتن تجراجا سنيف دعاهم قدام قياسا كأتم ذكري لا إله إلا الله برتي ربنا آتنا يا رب دنيا ملكيس آخران ملكيس جهنم لا نبرريس جدني دعائك نقول لا تاني شيخني تسني بوتا بارك الله فيكم تفا شيخك بارك الله فيكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا hawaasni keenya ummanni as jalatti argamtan namoota tokko tokko du'aa amma as jalatti argina haadha kiyyanirraa dhukkuba abbaa kiyyanirraa dhukkuba idni rabbiitiin barakaa kalaama ilaahiitiin rabbiin kalaama ofiitiin guddina ofii arshirratti ol taheessanii rabbiin guddinaa fi jabaruuta dandeettii isaa saniin waan si dhibe waan si rakkise kana haadhaaf abbaan keessa harkaa dhukkubsatan kana rabbiin si haa fayyisu keessatti ijoollee keenya ijoollee biyya Liibiyaa keessa jiran hedduu rakkoo hamaa keessa jiranii rabbi rahmata ofiitiin isaan haa dhaqqabu qilleensummaan deemu kun jireenya isaanii haa ta'u akka garaa isaaniitti ol rabbiin isaanii haa ta'u bitaa mirga isaanii rabbiin isaan haa tiksu waan isaan manaa ba'aniin san waan isaan biyyaa bahaniif san waan hunda walitti qabee rabbiin isaanii haa kennu har'a booda rakkoo takka himachuu hiyyummaa takka himachuu dhibee takka himachuu rabbi isinii haa didu tan asumatti gabaabsinaa lammaffaa immoo hawaasni keenya ummanni as jala jirtan waan giifti jedhan garaa kennaa jirtan ebaluun beeknu rabbiin jazaa isinii haa kafalu ulfaadhaa barakallahu fiikum inni biraa immoo namni amma nu daawwatu jiru gara nama 900 gara nama 1000 deema nabiyyoota keessaa nama ganaan argannetu jira nabiyyoota rabbii keessaa waggaa meeqaatama umrii fixee osoo nama manu daqiiqaa keessa arginu kana isin amma waan kana xiqqaa jedheetiin laala namni gariin xiqqaadha jedhee laala ambiyoonni gariin nama guyyaa qiyaamaa wayita dhufu ummatatti ergamee kanam tokko isa jalaa dhagahuu didee kophaa isaa dirree maashar dhaabatu jira jedha rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam kanaaf laayivii akkuma tasa seenne nama 1000 bira ergaan nu gahu kun waan ambiyoota garii rabbii hin kennin waan ta'eef nuti haguma arginee fi haguma arganne irratti sanumatu nu gabaadha osoo rabbummaan nama tokkocha sababa keenyaan nu qajeelchee sanuma qofaa nu ka jannata argannu taate hawwiin keenya guddaan ol aanaan isa kana inni bira ammoo qabxii waa'ee ajandaa tokko Facebooka waan akka TikTokii argaa jirru kanarratti irra haasa'uudhaaf inshallah mata duree bal'aatii fi waan hawaasa keenya barbaachisu waan gurguddaa qabanneen ni dhiyaanna idni rabbiitiin ammoo yeroon kun yeroo qilleensi isaa dabraa jiru qilleensi kun immoo qilleensa guddaa qilleensa furdaa qilleensa addunyaa akhiratti nu milkeessu waan ta'eef waa'ee bultii karaa dubbachuu waajib dirqama nama hedduu ka dubbatu argaan jirru sababa san hin dandeenyallee jenneen dhufne ni yaalla jennee dhufne
kanaaf hamma danda'ame tokko nurraa dhageeffadhaan ulfaadha galatooma gama sagantaatti yeroo deebinu Arafaa jechuun gaara meetirii 300 lafarraa ol ka'a dheerinni isaa مسجد الحرم الرا كيلومتري ديكتمي لما من الرا كيلومتري كودن مزدلفة الرا كيلومتري جا نمني مكة الرا كرا مكة غرا طائف ديمو غارة سن بيرا تركان فتا غارة سن غرا مرقات تديسي بيرا تركان فتي طائف اندك كران طائف كرا لما غاري عرفة قرآنك يستي ربي مكادة هي دبتي غاري ربي مكا إسادة هي دبتي كيسا توكو غارة عرفاتي متري دي بس دي جتشون غارة تكادا تلو يو جنن دنداما تلو جتشون دي بس دي فيها قد بشاني تلو جرم متري دي بس دي راقا دي بشاني جلقهون تلو جرم عربي الآن لي تلي جلنين تلي في تلو ولما دي هاتنا فقات تفان ورمود تلي في تلو غاري مو دي بس غاري مو دي بس قال الرهقا كما توقفي دي بلاماتين غارة جرم متري مسالة فرع الكهو كوب سيمبك ترى غارين الدنيا كنا هدو تجرا الدنيا كون هركي دكتور ميشن فكاتا غارة هركي دكتور ميشن كيس هركي قدام غارين جهتمي ويتا أوروبا كيس ترجم هركي قدام غارين أرضي سنة أفريقيا كيس هركا مراسا غاري با إنجرو أفريقيا كيس غار مان قدام جرو كا سقف في أفريقيا كجدن كورنيسي وكيني قوتي قدتشا أفريقيا كده مو كلمنجارو غاري جدن كورا تنزانيا بإسلاماتي أكاسو مو غاري قدام أرضي كنا غاري بكمان غاري برست كم سديتي في بسديتي ففرتمي سديت أولك على فرة غاري ماليا بكما بيا سديك كيسك أطابر وقبا أولك إندي برت أرجما غاري سون غارا بكما دا أجي قبا جمات نما كم شاني قلت بقى غارا سون قبا نمني بلان نما شنتو بقى أنا جمات كان قرآن ورد تركتي نمني بلان نمني جنكم نغارا سون قبا نما شنتو بقى يعني أفريقيا رانم تكو غرام باني يو كان بهون أولوزني ربي تنغارا سون قبا كرورا ولين بنا غاري برستي قبا غارا سني هدو الفاتا قويا غرا أفرطما جل فرطا كاتا نماتي ولا بعدين سيسا كرا ديكت ميشن كبكا سداني نياتا كمكروني تي في وانا كروزا نياتا كسي سنياني سنياتني بهانجلان نياتا زيتين كابني نياتا غرا كامدي تدياتو جولا كسيرا وري وان سنكاي أجي قبا من نياتا لينجلا beekum sagize tokko waan birollee alabaanii asofnaaf kana kaafne namni gaara san gubbaa bahummoo kiiloo ejjeta akkasitti ol baata jechuudha gaarri barastii wanni gaarreen kaafnee fi gaarreen himaa guddaa rabbiin ardi tanarra kaa'ee bishaan kuusa qilleensa uummatarraa ittisa dachee tana utubee taa'uun jira abbaa qabeenyaati soorata guddaa ardi tanaa kan kennaa jiru qorsa uffata nyaata kan kennaa jiru gaara jazakumullahu khairan gaarri arafaa dubbii gaara arafaat irraa kaafne gaarri arafaa meetirii 300 isiniin jedhee ture ol ka'iinsi isaa makka irraa yookiin masjid al-haram irraa 22 kiiloomeetirii kan fagaatu min irraa kiiloomeetirii 10 min irraa kiiloomeetirii 10 muzdalifa irraa kiiloomeetirii 6 gaarri sun kallattii afraniin huduudni isaa yookiin daangaan isaa beekama gaara arafaatii fi naannoo gaara arafaa namni gaara arafaa bakka silaa huduuda daangaan kaa'ame saniin ala oole guyyaa arafaa san jechuudha hajjii dhaqee hajjiin isaa subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun jechuu sani nagayatta jechuu hajjiin hin jiru alhajju arafaa de hajji jechuun arafa made rasuli rabbi a'zamu arkaanil hajji arkaan hajjii keessaa guddaan arafaa waan ta'eef malee wantoonni hajjii dalagamu waajibaan illee arkaan biroo ni jira garuu irraa guddaan isaa jechuudha rasuli rabbi lil mubaalaga dubbii jabeessu irraa rasuli rabbi sallallahu alaihi wasallam alhajju arafaa de gaara arafaa jechuun kun hiikni isaa maal irraa arafaa jedhame jedhee namni garii waan akkanaa qoqqootuun jira waan akkanaa gaggaafatu tokkoffaa gaafin akkanaa laa yufiidu fi dunyaa walaa fil aakhirah arafaa jedhanii hiikni isaa maalinni waan nu fayyadu miti garuu beekuun barbaachisa maaf istiinaasan ittiin bashannanuuf sheekhaan waan jedhaniin alli shayxaani zawja jedhaniin shayxaanni kun haadha manaa qabaa sheekota akkam jettanii jennaan sheekni ani guyyaa san aruusa san irratti hin argamne cidha san irratti hin argamne warra argame gaafadhu jedheeni
دوبة تبين عرف اللي هكذا ولكنه تأكسي وسنتان وبدديك أبدو أكا أضيفن تتأكا وان علماء الإسلام الردبة تتي الردبة الجراف بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. تقول لي بيتا غافي مكانا كان نمني غريم بيتا غافي الدنيا كده سنفين نغافتا يا شيخا osoo beeytii xawaafu dogongoree kudhanii hin gahe silaa torba dhaabuu qabani. Akkam godhaa jennaan duuba deebii keessa haqi jedheen. Duuba deebii dura fuuldura deemu duuba deebii keessa dileetu godhedheen. Gaafiin gariin deebii akkasii barbaachisa. Tokkollee gaafii gaafatee yaa sheeka namni hajjii dhaqee erga harramate booda huccuu ihraama uffate booda yoo qaamni isa hooysise hooqachuu danda'adhee gaafate. Amira shaabiidha. Inni danda'amaa jedheen. Hagam takkaa danda'amannaan haga lafeen ta'e mul'attutti illee dandeessadheen. Hooquu bira dabarte. Tokkollee beektaa hajjii dhaqee galee jedhee kijibee bishaan zamzamaa hoo dhuyitee jedhaniin. Ana osoo zamzamni hin qotamin dura dhaqee bariin kijiba. Zamzama haati Ismail Baaf. Ismail Baaf. Nama waggaa 6,000 ol dura bahee bara. Inni immoo hin qotamin dura dhaqeedha. Kijiba nama gana kijiba. Namni gariin hajjii dhaqeeti. Biirii zamzam dhufeetu mara dhaabatee itti fincaa'eedhaan bishaan zamzamitti. Obboleessa waan akka namaa dalayda waan gadhee jennaani haa namni ittiin na yaadatuufi jedhe. Nama biirii zamzamii fincaa'eettee duniyaan irraa haasoftu. Namni gariin akkana taarika jalloo ashaaraa gurraatti addunyaa gubbaa kaa'ee duniyaa irraa gala namni. Ayyoon isaa bara taarikuma barreessuudha malee لا شر لا خير تيمت والما قالت نمنو ينانو كان ربي كلين سوي بير افور ينانو كان واي ما قافي واي كان رد